Harka fuuni kabajamtoota Black Lion TV har'ammoo chaaptarii lamaffaa keessa normative ethics yookaan chaalenjii keeteetiin etiksii jala civicsii jalattu chaalenjii bakkee jedhamee kaa'amu keessa inni tokkoffaan etiksidha. Etiksiin approachii qaba. Isa jala tiyoorii bacaa wayiitu jira haala malee baay'eedha. Jara san hubachuudhaaf xiqqoo ulfaattu yookaan yeroo barbaaddi. Sun immoo bakkee xiqqoo ulfaataa yookaan xiqqoo jabaadha jennee amanne sanarratti koorsii kana hambifnee koorsii guutuu deemuuf hin feene garuu bakkee barbaachistoodha. Yeroo baay'ee qormaata sirriitti dhuftee chaalenjii taatii keessatti sanarratti hojjetuufidha. Har'a normative etiksii waliin ilaaluuf deemna jechuudha. Jechaawwan tokko tokko Oromiffaan hin fayyadamnu. Sababni isaas hiikaa Oromiffaan kan hin qabne jira. Achirraansee qormaata irratti yeroo baay'ee kan dhufu jechi isaa Oromiffaan osoo hin taane Ingiliffaan isin konseptii isin haa galuu fi konseptii sana isin hundaaf yaala jechuudha. So let's start by seeing the normative ethics yookaan perspective ethics kana ilaaluudhaaf yaala. So main konseptii normative ethics jala approach ethics jala tokkoffaan normative ethicsdha. Normative ethics jala inni guddaan normative ethics based kadhau maali irratti based determine gochuudhaaf kaka'u ethics tokko kaa'uudhaaf laaluu dura normative ethics maali irratti dhaabbatee determine godha. Gaariidha, badaadha, akkas hojjedhu akkas hin hojjetin jedhee kan himu normative ethics maal irratti dhaabbateedha jedhu alaala. Normative ethics inni guddaan kan irratti dhaabbatee isiniin moral standard jira. Achirraansee ruulii fayyadama. Principloota garaagaraa produce of determining what person should do and not should do attempting defining right and wrong conduct. Namni hojii hojjete gaarii badaa jedhee himuudhaaf ruulii irratti dhaabbata. Moral standard irratti dhaabbata. Principilii jirtuun irratti dhaabbate hojiin kun gaarii hojiin kun badaa jedhee kan himu yoo ta'e normative ethics jedhama yookaan perspective ethics kan jedhamu. So wanni guddaan keen assumption bakkee kanarra jiru immoo kanarratti bees ta'ee isin himu malee yaadni guddaan normative ethics jala only one ultimate creation of moral conduct. Maal jechuudha? Moral conductidhaa fi ultimate kate yookaan immoo fakkeenyaaf wanna tokko isin himuuf ruulii wanna taa'ame saniin hordoftee hojjettu malee you are not being ruulii tokko jira, creationii tokko jira. Saniin hordoftee hojjetu malee hojiin sun gaaris badaas jennee kaa'uu hin dandeenyu jedha normative ethics. So the only ultimate creation criterion qufaan xiqqoo waan na qabdee fi the only ultimate criteria for moral conduct jedha. Normative ethics jala waan arguu qabdan single rule yookaan principleetu jira jechuudha. So normative ethics isa jala tiyoorii baay'ee jira. Garuu tiyoorii isa hundu bees ka taate kana jala yoo ramadamtu single rule yookaan principle irratti waan bees taatuuf jechuudha. So kanarraa ansee normative ethics subtopicii isa jala jira. Gosti normative ethics tokko ka jennuun theological yookaan consequences itti fayyadaman. Kan walitti qabnee isin himuudhaaf yookaan yaada isaa akka hubatanii theological ethics yookaan consequential ethics ka jennuun kuni maal jechuufi hojii hojjetan gaariif badaa jedhee kan murtaa'u consequence yookaan resultii hojii dhumaa isaati irratti hundaa'e. Fakkeenyaaf nama ajjeesuun gaarii ta'uu danda'a, dhumni isaa bareedaa yoo ta'e. Fakkeenya birmadummaa biyyaaf nama ajjeesuun so good jennee kaa'uu dandeenya. Dhoksanii nama araarsuun fa'aa yookaan kitiibanii nama araarsuun fa'aa gaariidha. So yaada san kan yaada duraan beekanii tiyooriitti jijjiiramee dhufe. Gaarii hojii tokko gaarii jennu jechuu keenya dura dhuma isaa yookaan outcome hojii santu hojii san gaariif badaa jechiisaa jechuu isaati. Theological ethics kan jennu. Theological ethics isa jala gosa sadiitu jira. Subdivision inni theological ethics jennu kunis subdivision isa sadii qaba. Tokkoffaan ethical egoism, lamaffaan ethical altruism jennu, inni sadaffaan utilitarianism. Jara tana sirriitti walitti qabnee isin himuudhaaf jechi tun sadan asirratti dhagaa jirtantoota yookaan immoo subtopikiin yookaan subtopikiin amma barsiisuudhaaf deemnu kun hundu beeziin isaanii consequence ta'uu isaan dagatina. Theological egoism kan emphasis isaa hojii tokko gaariidha jechuudhaaf hojii tokko non favorable yookaan favorable kan hin taane tokkorraa gara favorabilitti ka deebiftan faayidaa ofiitiif qofa
Ethical egoism jechuun fayyadummaa keessan mirkaneessuudhaaf hojii gaarii tokko kan hojjettan isin ni fayyadaaf hojjettan taanaan ethical egoism jenna. Hojii wanna badaarraa gara wanna gaariitti deebistanii hojii tokko hojjettanii suni right jennee kaa'uu dandeenya. Ka kennu garuu inni kan isin fayyadu isin qofa waan ta'eef ethical egoism akka jedhu. Ethical altruism jedhuun immoo cirraashummaan hojii kamiyyuu kan hojjettanii faayidaa namoota birootiif jedha. This is a philosophy of doing things purely for benefit of the other without expecting getting anything from other jedha. Jara iboorraa waa argachuudhaaf yookaan jara iboorraa waa argachuu keessan dhiiftanii jara fayyaduudhaaf qofa yoo hojjetan taanaan ethical altruism jennee kaa'uu dandeenya. So utilism kan jennu immoo neutralism kan jennu kun immoo neutralismiin wanni isaa adda godhu egoism irraa akkuma egoismii favorably ta'e fayyadummaan isaa nama hunduudha. Isinillee dabalee ka fayyadu taanaan nama eeboos ka fayyadu taanaan hojiin isaa hojii hojjetan sun right jennee kaa'uu dandeenya. Utilismiin karaa lamaan ibsamuu danda'a. Karaa lamatu jira. Saayinsistoota lama yookaan jarmii baantu waan hin Joan Satwermiil kan jedhaman jarri lamaan tun keetteetti jechuudha. So act utilism and rule utilism jennee kenna. Act utilism kan jennu kun hojiin tokko gaariidha jechuu keenyaaf miidhaa isaarraa caalaa faayidaan isaa yoo baay'ate faayidaan isaa miidhaa caalaa ka baay'atu taanaan pirinsipilii yookaan ruulii kamiyyarratti beezu sun taane miidhaa caalaa faayidaan isaa ka baay'atu taanaan act utilism jenna. Ruulii utilism kan jennuun innis wal fakkaataadha. Miidhaan isaarraa faayidaan isaa ka baay'atu ta'ee haa ta'uti isa jala wanni jiru wanna lama jechuudha. Inni tokkoffaan utilismii kana jala wanni jiru consequencein akkuma jiru ta'e consequencein baadiirraa fooyya'aa gatee gaarii sunnisu jiru ta'e faayidaan suni kabeeze nama tokko badaarraa yookaan hojii badaa tokkorraa gaarii isatti wayyaa jettanii murteessuudhaaf ruulii nu barbaachisaadha. Akti irratti ruulii homaa isin gaafatu ruulii utilismii jalatti garuu ruulii san beestaatanii determine kan gootan. Joon Satwer saayintistii Jaan Saatarsmiil kan jedhamutu define godhe. Jarmii Baatwan kan jedhamu jarmii Baatwan kan jedhamu utilismii akti jedhan san jala ramadama. Joon Saatwermiil kan jedhamu immoo ruulii utilismii jala kan ramadama. Fi intelligensii keenyaa fi haala keenyaaf yoo fooyyessuudhaaf hojjennu taanaan sunillee duutiidha jettee isin keetti jechuudha. Sunillee improvementidha. Non-self-defense kan jennu divine based duty theory kan jennu kun theory internal yookaan immoo waaqa irratti kan hundaa'e duty kan jennu kun bakka inni afuraffaadha gosa denotical jalatti inni gosni afuraffaan divine based kan waaqa ajaja waaqaatiin raayitiidha badaas jennee kan dubbannu kan waaqa irratti murtaa'e kan amantii waliinis baay'ee wal quunnamtii kan qabudha. So denotical ethology denotical ethics theory normative jala wanna afur isa jala qaba. Tokkoffaan duty oneself to others right theory kan jennu sun inni lamaffaan categorical imperative theory reefu akka ilaaluuf prima facie duty theory divide and based duty theory kan jennu sun jara afrantun denotical theory jala ramadamti jechuudha. So kanarraa aansee ka dhufu inni sadaffaan dhuma yookaan dhuma normative ethics ta'e virtue ethics kan jennu. Virtue ethics kun consequence yookaan duty irratti based ta'u. Kan inni based ta'u kaaraakterii keessan irratti. Fakkeenyaaf akka Aristotle kaa'etti wanni hojiin kaaraakteriin keessantu badaas gaaris jedhee himaa jedha. Fakkeenyaaf Aristotle Plutoonis wanna baay'ee dubbateera garuu Aristotle wanna gaaris badaa jennee kaa'uudhaaf humna afur kaa'ee jira. Yeroo baay'ee qormaata irratti dhufti. Tokkoffaa wisdomidha. Wisdom yookaan prudence kan jennu sun. Knowledge qabdantu gaaris badaas yookaan lamaanuu ta'uu danda'a. Knowledgetu gaaris badaas lamaanus ta'uu kan danda'u jedhee kaa'a. Achirraa aansee garuu courage yookaan fortune kan jedhu. Couragein kun maayindii keessantu yookaan sammuu keessantu wanna tokko filachuu qaba. Wisely choose kan gootu yookaan sammuu disipilii sammuu keessanii impulsive yookaan dhibbaa ibootiin impulsive dhiiftanii sammuu keessanii adeemtanii hojii tokko karaa raawwattan taanaan so wisely choose kan gootan taanaan this is called courage or fortune jennee kaa'u jechuudha. So Aristotle wanna afur kaa'eera wisdomidha tokkoffaa arginirra lamaffaan courageidha. Sarraan si dhufu temperate kan jennu yookaan immoo self control moderation kan jennu sun self control moderation courage irraan si dhufeef the ability to govern oneself jedha yeroo baay'ee of hoogganuudha akka waliin quunnamtii qabudha of keessanii hooggantanii
of keessan kan control gootan taanaan right gaariidha jedhee badaas jennee kaa'uu dandeenya. Emooshinii malee dhiibamuu hin qabdanii jechuudha. Isarraa ansee gad dhufu justice kenna. Justisiin kuni respect nama eeboo respect gootan nama eeboo kabajaa kan laatanii toleraansii waliin jiraatu beektanii responsibility keessan kan fudhatan taanaan respect kan gootan taanaan so this is right jedhee kaa'aa jechuudha. Aristootaloon afur kaa'eeraan dagatina tokkoffaan wisdomidha. Wisdom kan jennu kuni naawuleejitu gaaris badaas lamaanis ta'uu kan danda'udha. Kaareejiin maal jedhaa sammuu keessatti wanta gaaris ka'innu sun choose godha. Ofii sammuu keessatti ajajamee choose godha jedha. Dhibbaa tokko malee. Temperance yookaan self control kan jennu ability to govern. Ofii keessan of hoggantanii. Wanni tokko emooshinii keessantu wanni tokkotti ramada. Gaaris badaas jedheera. Achirraa ansee kan dhufu justice. Justisiin kun right jennee wanna tokko dubbachuudhaaf namoota hunduu kabajuu qabdanii, honestii ta'uu qabdanii, amanamaa ta'uu qabdanii, respect gochuu qabdanii, responsibility keessan fudhachuu qabdanii, toleraansii qabuu qabdanii. So kana hunduu of keessaa hammatee hojjetu taanaan we call justice jechuudha. Aristootaloon afur dubbate wisdom, courage, temperance and justice. So kutaa lammaffaatiin deebinaa. Kutaa lammaffaatiin normative ethics jedhu kanaan deebinaa. So wanni kun baay'ee bal'aa waan ta'eef rakkisaadha. Ditteeliin isinii nuuf yaalaa ture. Yaada qabdanii koomentii jala nu barreessaa. Like, subscribe, share gochuu keessan hin dagatinaa. Normative ethics deebinaa jechuudha. Baay'ee galatoomudha.